jaalala waaqayyoo akkanatti hin ibsine hamma foonii fi lubbuu isaanii gargar baatutti dhiigan mootummaa waaqayyoo kan filatan kan akka isaanii Qirqos abbaan keenya qulqullichi Efreem waa'ee isaanii samaayataan taa'ima lazza'aale wakaa'u namoonni wata እግዚአብሔር ወታገሱ ሞተ መሪደ በእንተን መንግሥተ ሰማያት ተዛለለ በተመሳለት ዘዴቶኒ ወሬ gamtooni dhugumatti mi'aayina addunyaatu uffatan waa'ee mootummaa waaqayyootiifis du'aadhaa obsan jedhee yaa waaqayyo isaanii jedhee akka dibama keetitti gulaadani jedhee abboonni keenya isaan irraa barre maaliif kan akka isaan Qirqos Giyoorgisfaan qulqulluu waan jechuun qofaadha galanni ulfinni haa ta'u. Kana qofa jennee maaf dhiisna sababa isaatiin sababa murtee isaaniitiin guyyaa irraa kana kan walitti qabamne abbaan keenya qulqullichi Daawit faarsa isaa irratti warreen yookiin ijoolleewwan waaqayyoon sodaatan fuulduratti naannoo waaqayyoon warreen sodaatanitti waaqayyoon ergamoota isaanii buufata yookiinis ni eegsisa jedhee tooni akka dubbate abbaan keenya qulqullichi Daawit egaa ergamoonni kusumayyuu eegumsa keenyaaf kan uumaman ba'aa fi gala keenya kan nu eegan miilla keenyattis gufuun akka hin tuuneef yeroo hundaa halkan nagaa nu bulchanii akkasumas ergama waaqayyootiin yeroo hundumaan wajjin kan deddeebi'an isaanii fi akka waaqayyoo isaan kabajetti yeroo hundumaa baraan gabaatti ulfinni fi galanni isaaniif haa ta'u.